Egaa artisti Baduruu jechuun abbaa keenyaa utubaa qabsootii, utubaa aartii Oromootii, utubaa waa hundaati jechuudha. Ogummaa meeshaatiin taphachuu irraa kaasee, ogummaa sagaleetiin kaasee, ogummaa tokkummaa Oromoo leellisuu irraa kaasee nama jabaa Oromoon qabdudha. Maarree Oromiyaa keessa wal argaa jira. Oromoon immoo akkamittiin nama kana argaa jirtu, akkamittiin utubuu qabdu, akkamittiin deeggaruu qabdu. Nama jechuun nama namummaadhaan jireenya namaaf ta'edha. Namni kun Oromoodhaaf, aartii Oromootiif, seenaa Oromootiif waan guddaa nama hojjetee jiraataa turedha. Bara jireenya isaa kana keessatti jireenyaan utubuun immoo namummaadha, gamnummaadha, oromummaa isaan qaba. Kanaafuyyuu akka jirtanitti bakka jirtanitti bara namni lubbuun darbe keessatti reebbi jechuu qofa osoo hin taane jireenyaan maatiin isaa maal keessa jira, haalli jiruu isaa maal fakkaata, akkamittiin jira, fayyummaan isaa maal fakkaata, seenaa isaa maal fakkaata ka jedhu amma argaa jirtanii kan isin beeksisuun hedduutu jiru. Garuu jireenyaan nama kanaaf ta'uudha qabna waan ta'eef akka jirtanitti bakka jirtanitti odoo yeroof bakki isin hin daangessin gahee namummaa keessan jechaa miti. Gochaan baan dhaamsa kootii naa jiraadha.